What's up guys? How are you? How's everything going? This is Gaaddisaa Tube. Akkam jirtu nagaadha. Egaa har'ammoo egaa gaafilee past continuous tense muraasa qabadhee isiniif dhufee jira. Chaanaalii kanaaf haaraa yoo taatan subscribe gootaniitu akka itti fuftan jechaa ta'u egaa gaafii tokkoffaa irraa haa jalqabnu. Gaafiin tokkoffaan the dog dash at us. The dog dash at us. A were barking, B was barking. Egaa iddoo kanarratti gaafiin maa inni? Garaagarummaan isaa weeridha asitti immoo wasidha. Kanaafuu were barking jechuu qabna moo was barking jechuu qabnadha. So the dog yoo jennu maa inni tokkoffaa irratti wanta nama hin taane itidhaan replace gochuun ni danda'ama jechuudha. Itidhaan replace gochuu ni dandeessu. Kan biraan immoo qeenxeedha. Kanaafuu wanta qeenxee ta'ee fi it wanta ta'eef maal fayyadamna? Was fayyadamna jechuudha. So the answer is B. Okay, the dog was barking at us. Sareen nutti dutaa ture jenna jechuudha. The dog was barking at us. Karaa biraatiin immoo egaa past continuous tense wanti jedhamu kanaan dura viidiyoon hojjedhee ni jira. Kanaafuu viidiyoo sana sirriitti ilaaluu ni dandeessu. Wacha yeroo darbe keessa raawwachaa ture tokko ibsuudhaaf kan gargaarudha jechuudha. It is used to express what was going on. Wanta yeroo darbe keessa raawwachaa ture tokko ibsuudhaaf kan gargaarudha jechuudha. Okay, question number 2. Gaaffii lammaffaa. The children dash outside. A was playing. B were playing. So which one is the correct answer? Egaa dafaatu isin immoo na dursa deebisaa. Okay, were playing jenna moo was playing jenna? Tokkoffaa irratti mine the children mine danuudha. So they are plural daa'imman jechuudha. Kanaafuu wanta danuu ta'e wajjin. Akkasumas immoo they, okay, one they, we, you warreen kana wajjin maal fayyadamna? Were fayyadamna. Kanaafuu the correct answer is what? B. The children were playing outside. Daa'imman ala taphachaa turan jenna jechuudha. Question number 3. I dash to my radio. A was listening. B were listening. Which one is the correct answer? Second story. A amma I wajjin kan fayyadamnu wasidha moo weeridha? We use I. We use what? We use was with I. Was kan fayyadamnu I waliin fayyadamna waan ta'eef, so the correct answer is A. I was listening to my radio. Radio koo dhaggeeffachaan ture ta'aa jechuudha. Question number 4. Our teacher dash us mathematics. A was teaching. B were teaching. Was teaching jenna moo were teaching jenna? Our teacher barsiisaan keenya. Kanaafuu barsiisaan keenya yogguun jennu it is singular qeenxeedha. Hiidhaanis bakka buusuu ni danda'a. Kanaafuu our teacher was teaching us mathematics. Barsiisaan keenya herreega nu barsiisaa ture jechuudha. Okay, nice. Question number 5. Those students dash towards the school. A was walking. B were walking. Which one is the correct? Is it A or is it B? Okay, those students were students plural danuudha. Kanaafuu wanta danuu ta'e wajjin kan fayyadamu were. We use were with plurals thing. Okay, with plural thing we use were with plural thing. So the answer is what? B. Deebiin B ta'aa jechuudha. Question number 6. The cook dash a tasty stew. The cook dash a tasty stew. A were preparing. B was preparing. The cook. Jalqabarratti the cook wajjin hiikaan isaa maali? Cook jechuun warra nyaata bilcheessu jechuudha. Okay, nyaata bilcheessitoota jechuudha. The cook jennaan. The cook were or was. Isa kan fayyadamna? Was, because the cook wajjin it is singular qeenxeedha. Akkasumas immoo he fi yookaan immoo sheedhaan bakka buusuu waan danda'amuuf kanaafuu the cook was preparing a tasty stew. Tasty stew jechuun waxii mi'aawaa jechuudha. Waxii mi'aawaa bilcheechaa ture
jechuudha jechuudha. Question number 7. My friend and I dash football. My friend and I was playing or were playing. Which one is the correct answer? My friend and I. Yoon jedhu hiriyyaan koo fi ani. We are what? Two. Nuti lama. Kanaafuu danuudha. Kanaaf wanta danuu ta'e wajjin immoo maal fayyadamna? Were. Okay. My friend and I were playing football jennaa jechuudha. Hiriyyaan kootii fi ani kubbaa taphachaa turre. The answer is B. Question number 8. I dash my phone. A was fixing. B were fixing. Kanneen lamaan keessaa isa kamidha? Was fixing jedhama were fixing jedhama. I waliin maal fayyadamna? We use was. So I were hin jennu I was jenna. I was fixing my phone. Bilbila koo suphaan ture jechuudha. So the answer is A. Question number 9. She dashed the thief. A were chasing. B was chasing. She waliin maal fayyadamna? Was moo were? She waliin kan fayyadamnu we use was. She waliin, he waliin, it waliin was fayyadamna. Kanaafuu the answer is what? B. She was chasing the thief. Isheen hattuu ari'aa turte jechuudha. Question number 10. My brother and I dash at home. My brother and I dash at home. A were dancing. B was dancing. Ammas irratti was fayyadamna moo were fayyadamna? Where was my brother obboleessi koo fi ani. Oon jedhu maal? Namoota lamadha. Anaa fi obboleessa koo. Wanta danuu ta'eef immoo kan fayyadamnu maal? We use were. So the answer could be what? A. Okay. My brother and I were dancing at home. Obboleessi koo fi ani manatti sirbaa turre jechuudha. Question number 11. Yesterday at 7 I dashed my lunch. A was eating. B were eating. Which one is the correct answer? Isa kamidha? Was it moo were? Akkuma argitan iddoo kanatti I jechaa jira. Yesterday at 7 I waliin kan fayyadamnu was. So the correct answer is A. Yesterday at 7 I was eating my lunch. Kaleessa sa'aatii 7tti laaqana koo nyaachaan ture jechuudha. Question number 12. While I dash in my room, my mother left home. A was reading. B were reading. So iddoo kanatti was fayyadamna moo were fayyadamna? While I ergan jedhee I waliin kan deemu was jedha. While I was reading in my room, my mother left home. Yoon ani kutaa kootitti dubbisaa jiru haati koo manaa baate. Okay. So was reading jenna jechuudha. So the correct answer is A. Kanaafuu deebiin sirriin A dha jechuudha. Question number 13. The teacher tried to explain but they were not listening. B were listening. So iddoo kanatti were not listening jedha moo kan ta'u were listening jedha kan ta'u. Kan ilaaluu qabnu maaliin? But kan jettu tanaadha. Garuudha. Barsiisaan ibsuudhaaf yaaleera. But garuu kanaafuu maal? Garuu erga jenne negatiivii yaada negatiiviidha iddoo duwwaa kanatti ta'uu kan qabu. Kanaafuu they were but they were not listening. Okay, were not listening. Isa kana A is the correct answer. Barsiisaan ibsuudhaaf yaaleera. Garuu isaan dhaggeeffachaa hin turre. Were not listening. Dhaggeeffachaa hin turre. Question number 14. Dash you doing your homework at 6 o'clock last night. Dash you doing your homework at 6 o'clock last night. A were. B did. Isa kamtu sirriidha? A dha moo B dha?
You what? Doing jechaa jira. ING qaba. Kanaafuu deebiin maal ta'uu qaba? A ta'uu qaba. The correct answer is what? A. Were you doing your homework at 6 o'clock last night? Halkan darbe sa'aatii 6tti hojii manaa kee hojjechaa turte jechuudhaaf. Where? Gaaffii isa dhumaa. Question number 15. Was she reading a book? Was she reading a book? A. Yes, she was. B. Yes, she were. Which one is the correct answer? Is it A or B? A dha moo B dha? Was she reading a book? Isheen kitaaba dubbisaa turtedha. Kanaafuu deebiin maal ta'uu qaba? She erga jenneen booddee isa kana fayyadamna. Was gaafumarra kan jiru. Yes, she was. Kanaafuu the correct answer is A. Yes, she was. Viidiyoon koo har'aa kanuma fakkaata ture. Egaa viidiyoo irraa waan baay'ee akka barattan abdiin qaba. Chaanalicha afaan yoo taatan sabiskiraayib godhaa akkasumas immoo viidiyichi yoo isinitti tole jechuudha. Laayik viidiyochaaf laayik gochuu akka hin irraanfanne. Akkasumas kallattiidhaan barachuu yogguu barbaaddan lakkoofsa gargadiitiin na dubbisuu dandeessu. That's all for today. Have a nice time.